المؤمنين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن هدى وشفاء لما في الصدور ورحمة للعالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا إلى يوم البعث والنشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضراتنا يوغاهو برنوتا أوني دا دوا أوني خجن خنا كتاب ابن القيم الرا اتفاق جرو وكما التدامن الرا أكسل سلادتي اتفاقنا جودا إن شاء الله تعالى. آه، يا أبو صبور أيه آه program ni arra buluwaan see buluwaa miti سبلوخ قبنا الرا لكان eetas jirtu أنا إرام فتاة Pellano kun kajimata ture lugar alifam ana jimata jira. Abshir inshallah. بسم الله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرنا الله تعالى من النار وإياكم، آمين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه باب صلاة الخوف. بابا خنا غرتي صلاة صلاة تدبتني جيبو صلاة يرو صلاة حالة غرتي صلاة نجينيا خيسة جيران كيسة تأكمل صلاة جيتشو. إما أن تكون في حرب لولا خيسة يجراتي يخامو غرتي حالة صلاة نجينيا خبرا خيسة يجراتي أكمل صلاة كجوسا نيجيتشو. هايا الخوف والنسودا جامو مالك إني نقيض لم نيجو رابر فلا نجينيا تيجو نجي أبو رب نراها قبو. هايا دوبا صلاة الخوف خنا أكاتن صلاة صدا خنا صلاة حالات وهيئات جان حالات داداتي في بفا إبدن دي خاداتا كبايا جورا غرتي. هايا حال صلاة خوفي خنگرو يرو نجينيا كبان كيسة اتصالاتون على سن كيسة إنو مغاين دندامو يجو. صلاة خوفي كتير صلاة مو ولد دبا ذات المعاد كيسة اللي هم مدرو قراني جرا إن شاء الله تعالى إردي بنيك جلتي يا ستيس بيانا نقونا يجو. هايا صلاة الخوف كوني مالي واني صلاة خان الرعد ديسا قولو مالي فدته يقو جانغا قل لا يخفى على عقل جيشو نمني قرتي إلي قبوا yeroo sodaan nageenyaa jiru haalli gartee mijjaawwan ta'insan keessatti fi yeroo kan akka tokkotti salaatuun akka namaa mijjoo inni kun namarraa hin dhokatu jechuudha. لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الرخصة التيسير على هذه الأمة يجودا. أمة غنرت لافس وداب ربي سبحانه وتعالى رخصاتنا ودا يجو. At the same time akkasumatti immas salaatni kun akkas hin dabarre salaanni salaatamee ammas haala akka namaa mijaa'utti salaatuu akka dandeenyetti rabbiin laaffise jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kanarra waan inni hin dandeenye waan hin keenyeef akkaataa inni danda'utti akka inni salaatu haala fayyaa hin qabne keessatti yoo ol ka'ee dhaabbatuu danda'e dadhabee taa'ee taa'uu dadhabe ciisee ciisuu dadhabu ciisetti illee gartee yoo inni qibla garagalullee dadhabe akkuma jiru irraa ishaaraa godhee qalbii isaatiin akka salaatu rabbiin gartee ruksaa godhe jechaadha. Haala imaltuu deeman keessatti imaltuudhaaf namni mana jiruu fi kan imaltuu deemu waan tokko hin taaneef salaata silaa rakkaata afurii lama gabaabsee akkasumallee gartee jambii illee godhee salaata kana walirra illee geessee rakkaata zuurii fi asrii walirra maqribaa fi shaayis walirra geeffatee akka inni salaatu
akkasumatti immallee gartee waan dur sunnaa gaafa biyya jiru salaatan illee rabbi isaan subhaanahu wa ta'ala hoggoo inni fayyaa hin qabnee fi yeroo inni imaltaawees akkasuma guutuu katabamtii fi jee kun hundinuu raafila rabbiin guddaan namarra laaffisu kun amma kasadaffaadha haala nageenya dhabaa kana keessattis akkaataa ilma namaatiif mijaa'utti akka namni salaanni isa odon dabarre salaatuu danda'u jechuudha. Duba salaanni lola keessa salaatamuu waajibaa kafayyadhaba keessatti yoo taa'uu dadhaban yoo dhaabbatuu dadhaban ta'anii taa'uu dadhaban ciisanii salaatuu waajibaa imaltuu keessatti akkuma fedhe walirra geessitee rakaanninis gabaabbatee salaatuun naguma takka illee namarraa nafne haala nagaa fayyaa qaban keessatti shaakala adda addaa faadhaan akkanumatti odoo biyya jiranii oomantaane faadhaan salaata kana dabarsuun min akbaril kabaa'iri birallee hottee dilii gurgudduu birallee hottee ulamaa hedduu wanni jiru wanni fuqa'aan irratti haasawan namni salaata kana eegguu takka salaata tokko eegguu dabarse millaarraa bahe moo hin baane laanuma baha jechuutu jira gartee namni kun salaata tokko dabarsuudhaaf beekaa millaa islaamummaarraa ni baha jechuudhaa jira jecha saniif hedduu beekatu barbaachisa namni gaa keessaa dubartiin faan meekaappii aruusaa faadhaan dibadhee yoon firraa dhiqee yooniin kan inni duwadhu ta'e narraa dhiqamaa jaanii salaata guyyaa tokkoo guutuu dabarsuun kuni salaata guyyaa tokkoo dhiisi salaannummaan asriituu nama dabruun namni salaanni isaa asriidhaa isa dabare faqat habita amaluhu dalagaan isaa guutuu badde jechuudha jira. Gara biraatiin ammoo bakkaan nama wutura ahlahu wa maalahu nama gartee qabeenya isaatii fi warra isaa faamiliis waan qabu bakkuma takka dhabeetiif isaa tokkotu laalama jechuudha jira. Ya dubbii lallaaftuu miti jecha. Meekaappiin aruuzaa yoonii fi intala aruuzaa dhumtofaadhaaf kan waan bishaaniin yoo irraa dhiqan qabeenya horii guddaatti baastee meekaappii san dibattee wanni san gaa waan halaal ta'uu qaba wanni san. Ani specifically waan isin dibattan hin beeku san irraa naasa'u yeroo hunda waa bakka tan irra godhennu exactly waan isin dibattan san waan isin fakkaattu hin beeku garuu yoo wanni dibatan san waan nagayaa taatee wanni isin dibattu san yoo qabeenya guddaa maallaqaa yoo hafirraa gudhiite baddu taate teemmoo gootee salaattuu ni dandeessi jaanu lamaan walii galleemi teemmoo godhattee salaatuu ni dandeessi akka wanni san irraa hin dhiqamne. Haaya ati tana ruuza galchitus gaayoon irraa akkas jette alala qallitti teemumni salaata san halaal numa godha jechuudha salaata san dabarsuurra. Akkasin laalamaa jechuun salaanni gaa bakka takkatti waan hafuun qabu jechuuf hangas keessa buufne mootuu harraachi fagaannee jechuudha dhiifama. اتفق الفقهاء على أمرين الأول أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين كل طائفة بإمام. هايا أما قرتي والرفقاء والنتي والقلن لولا خيس وقاجلا إمامني لما تهي قريل لما إمام بكلمة قدتني وجين صلاة نسكا جمع تقوقف وطنتين جمع لما بكلمة تابوس نمدن دين جيجو. والثاني لما دام إذا اشتد الخوف ويقص دان كجبات تتاده وتعذرت الجماعات جماعة مصنوه جماعة صلاة فكين يبيرو أما كان فاقا لولا حالا أما جرو كان خيست جماعة دان صلاة وان لولا خيست وان المجو إني بيته سنيف وقت نمنو لك وميشان بساس تترو تتمال وان دوان جرو وقو كسيسا فلهم صلاة فرادا في خناديك مججو وكما جرم بشيكي ساني غيرتي صلاة تقو تقون صلاة ندندني ججو ديو قاسن. أما صلاتهم جماعة صلاة جماعة صلاة إمامة قجلك صلاة سنمو فتجوز في كل صفات ساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفات صلاة خوف لا هدو جابو أخور موشن لا ليلة أنجا تربال لكو دندسي هندسيتو نتاتي يعني هندسيتو أكاتا نبي راتلو فيسن هندتو نلالا أكاسيتو هندا يوكو صلاة نتاها جنده جودا most probably gartuu waan akkasii waan qabnu maye rabbi nurraa qabu waan nageenya ittiin dhugeewusi ammoo waan jiru qophaa'anii baratanii taa'uun barbaachisa. In kees yoo maskiidumatti rabshaan tokko nama dhufe fakkeenyaaf haya amma maskiida biyya kanaa fa'aa keessatti yeroo gargarii oduma salaata jiranii wanni takka takka dhuftee nama rabbashti rabshaan akkasii yoo dhufe yeroo hanga murtaa'e tokkoof haa turu yoo ta'e yaatummaan gartee waan sanfirraa qolattee haala adda addaati wanni godhu yoo jiraate salaanni gaa waan deemu jecha gareen takka salaattee akkasitti gartee haala salaata ofii kanatti baratuun barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa mijaa'u bifa tana keessaa
sifoota yookaan hay'aata salaataa qofiilee kana keessaa kamijjaa ulaallatanii itti dalaguu ka danda'an. Alaa laqalli imaamni illee hin beeku namoonni illee imaama dhiyaatan illee yoo beekan salaatuu ni danda'an jechuudha. Yookaan ol deebi'anii jamma salaanna jaaniiti diinni isaan irra garagalee guututti isaan fixa. Yookaan immoo salaata dhiisanii waan biraa shaakalanii salaanni isaan dabraa kanaafuu beekanii qabachuun jabduudha jechuudha. Meeshaa hidhatanii taa'uu ni barbaachisu keessaa ilmi dhabanni guddoo hin jenne. Silaa salaata dhiisuun haaluma ta'e tokko keessatti illee kan danda'amu taate haaluma ta'e tokko hojiin jabduu salaata irra jabduu takka tan salaata dhiisuu namaa hayyamna dhiisuun keessatti maarra gaa waan jabdu jirtanii namaan jaamu jiraate rabbiin lakkii irra waan dalagaa xiyyeetarra jabduuti jirta salaata hojii jiraate tajaajidaa oli nafne jechuudha. Silaa sanii oli nafne laa. Egalee saniif salaanni haala san keessatti nafne haala akkam keessatti hafa. Haya arusa keessatti hafa jigaa. Arusa keessatti ni hafa. Haya taaziyaa keessatti ni hafa. Waan biraa shaakala adda addaa keessatti ni hafa laa. Akkasitti waan kana wallaalaa tokkos nama godhaa qaceelloo irraa baratuun barbaachisaa. Waan inni ta'u koostii inni nama gartee namatti fidu salaata tokko dhiisuu yoo kan nama kafarsiisee islaamummaa irraa baatu taate akkamitti haala akkamiinuu salaata dhiisuudhaaf hayeef jettu jechuudha. وعن صالح بن خوات صالح المخوات الراودي فمي عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صالح المخوات كن نموت ربي ربي وجه صلاة الراتقو جيبو يوم ذات الركاعي لولا قويا جرقي من مرنا داجيني قويا قا اووي كان جباتي يخاو قرتي لفتي برها خيسا لفا قرتي dhagaa gurraacha qabdu haalaan jabduu taate keessa deemuun keessatti gaa sahaabaan miila isaanii keessatti carqii baqeessaniif itti mammaran jechuudha. Kopheen geessuun hin jirtu buutiin akkasiin nama dhorkutu hin jirtu gaa guyyaa qabatanii. Haaya rikaaciin gaa yookaan immoo kalloorraa waan akka kalloorraa jechuudha bara tolfatan jechuudha. صلاة الخوف صلاة صدادا والرقافة نرقما ربي وجين دفع صلاة الرهي جيمبو والرقافة النبي فوجين صلاة الرهي جي هاي ذات الرقاين تلو الخزوات خميلو ليس تركمي وجنة هاي جمع الرقاة من الجنة وهي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد جيجو دابا خراب بداس نقو بداج انقر مغرتي أما مقالة الرياض جبتو خناني نجد جانين قابسا إلى غطفان وسميت ذات الرقاء لأن يومها أصيب الصحابة يجو لغرتي وهم حفاة من خشونة الأرض يجو كما لي حالا إسان قبين قبنين قابو لفتت جباتي هلف ولا أقدابي مرقاء عن جيجو وانا كخلو الأمراني أكنما في منبران تقبين تيو هامو شاركو متنا بكيساني في منبران جيجو تاني في اللغن ذات الرقاء أيام مبار ذات الركاع والنيام ميبكنا جيبول اللغني أن طائفة قرين تكجي من أصحابه صلى الله عليه وسلم صحابة إرقما ربي الراختات صفت معه إرقما وجين سفيني قوت إرقما وجين سفي لعين دابت جيبو وطائفة ججان أمو قرتي قرين تك وجاه العدوي فل دينات دابتي salaatni azaaname eegamame ummanni garee takka gamma saabaan bakka lama baateetuma ergama rabbii salaataaf achi garagalee hammi tokko jammaa wajjin salfii dhaabbate ergama rabbii wajjinin. Haaya gareen taan ammoo kara diinaa achi garagaltee fuulleeffattee ka gwaardiyaa irraa qabdi dhaabbattee jechuudha diina dura. Haaya fasallaa billadhiina maahu ergamaan rabbii ni salaate. warra isa wajjin jiruun ni salaate rakaata tokko salaatee je amma gaa salaanni kun salaata musaafiraatii beek isaan amma gandan jiran hoggaa san maaltu isaan irra jira salaatul musaafiri maal jenne deebisi gaafi keessatti illee haaya salaanni musaafiraa nama imaltuu deemu wa'u qirrat rakaa lama qofatti hambifamtee illee goota salaata zuurii fi asrii fi shaayii mutru godha warri haasaa hojjetan.
akasimire duba gaa yogguusan nabii rakaata tokko wajjin salaatee jira san wajjiniin rakaata lamadaa keessatti summa sabata qaa'iman dhaabbatatti hafee je waatamuu lianfusihim jarri gareen duraan wajji hidhatte san rakaata hafe ni guuttatanii summan sarafuu eegasii garagalan fasaffuu aboo isaan gartee laayina godhan salfiidha dhaabbatan wijaahal aduwwii fuullee diinaa dhaqanii dhaabbatan jechuu isaan amma salaata fixatan nabiin dhufee rakaata tokko isaanii salaateetuma rakaata lamadaa dhaabbatutumatti hafe akkuma ol ka'etti isaanii fi isaaniitii guuttataniituma salaata ka'anii salaammatanii deemanii maal godhan boo bakka jarri waardiyaa taa'usan jarri diina dura jiru san dhaqanii wal jijjiiran jarri diina bira jiru san dhufan qaawwa. وجاءت الطائفة الأخرى جنجر لما دان نفته فصلى بهم الركعة التي بقيت ركعة حفتة إرقم ربي جرى كنان صلاة ثم ثبت جالسا أما جرين سلام منك حدرازا ثم ثبت جالسا أكسمت تيسمت أبي واتموا لأنفسهم إفي بغتتني ثم سلم بهم لك أكنا لا أكنا أما جرين خدراني سلامتني فتتني كتان eegasii jarri lamadaa kun hogguu dhufe rakaata tokko hafeefi mire nabiin isaan rakaata lama hafeefime rakaata tokkicha hafeef kana nabiin isaaniin salaateeti attaayyaata irratti hafeemmaas isaan rakaata tokkicha hafe itti guuttatanii dhufanii nabi dhaqqabanii hoggoo isaan attaayyaata fixatan ثم سلم في مكة إسان صلاته متفق عليه بخاري مسلم توديه وهذا لفظ مسلم لفظ نمك حديث دبننت نموغا مسلم يجو لغرته ووقع في المعرفة معرفة كتاب جامو خيستني أركمه لابن منده كتاب نسان ابن منده خده عن سالم بن خوات عن أبيه سالم بن خوات صاحب جامو دي سنة خنا رات دي عن أبيه يجو جري جو غرته سناني أكسد ديمه هاي سالم بن خوات أما saabiyya namuma gartee guyyaa san lola dhaqeejiyee akkasitti nu odeessatti ammoo maarifaaf numan daa keessatti ansaal ibnu hawwaatina nabii hiyyee akkasi odeesse jechuudha. Haaya saabaa taanaan magaa musaabatu kullu manduulun jechuudha. Haaya tideebunuu sifaatan lola guyyaa mammarannaa carqiidhaa kakaraa baddaatti argame san keessatti nabiin rabbii أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قرتي خوف بيني صلاتين قرين صحابة راتات ذكا صفت معه نبي وجن سلفيني قد وطائفة قرين برا وجاه العدو قردينات فليبة فصلى بالذين معه فصلى يجون قرتي نبي صلاة بالذين معه والرئيسة وجن جيرو خناب صلاة يجون سلفي إسا وجن جيروها ثم ركعت صلاتين ثم ثبت قائما ركعت لمدى كمول كيت دابت تبربين واتموا لانفسهم جري سوج صلاه جلخون في ثاني تبني غوتتن ثم انصرفوا ايغا سيغرا غلدوبا فصفوا وجاه العدو فول الذين ذكر غلدوبا وجاءت الطائفه الاخرى غرين لمدى دي لبتدبا غرين تان تصلا دوران فول الذين ابتسان والجيراني يجوا فصلى بهم الركعه ركعت سن صلاه النبي دوبا التي بقيت تابت سن صلاة ثم ثبت جالسا أجمع قطايا هبدو نبين واتموا لأنفسهم إسار ركعت هفتيف نبوتتني ثم سلم بهم إيغا سيسان سلامة جار توني هيئة يقاو بفتك كتا صلاة خوف راتك يجو حديثني متفق عليه بخاري مسلم وديزه وهذا خام أوفنين لفظنا مو أوفنتون كنو تما حديثني مقبطون لفظ مسلم لفظ بخاري ده حديثني معناه تقومته تبراته ملتيجو ولقلم ووقع النار كمه في المعرفة كتاب معرفة جان كيس التنير كمه لابن منده ابن منده بكته وركتاب خطبه عن سالم بن خوات عن نبيه بكم مثلا عن سالم بن خوات عمن صلى مع النبي إنما كن جيه وديسه عن سالم بن خوات عن نبيه أباس هر وديسه وبوسن أباس هذه تشرك إيه تشوزاتي بيته akkas jee odeessee jee akkas jee odeessee jee boo haaya an saalim nu gawwaatina nabii maal jeen bakka tanatti
حديث كان من براديس كباسة خلاص دات بر إنما جرا راخنا قبضتين. هذا هو حديث سهل بن أبي حتمة الأنصاري الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه أشبه بكتاب الله وأحوط لجند الله وأسلم للصلاة من الأفعال، وهذه صلاتها بذات الركعة وهي أحد الأوجه الستة المشهورات. أما سفان صلاة خوف ده جهة يخاو طربا فا ورقودوس نجرا إيه خرا جهان سريرا بكم تون تكتنا يجو خرا لي جهان صلاة خوف صلاة مرة تقي بكم تون تنا هاجو آية. والنقا غزوة ذات الرقاع جنيف سميت بذلك لأن أرجل الصحابة نقبت يجو من الجفاء gogoyte milli ciciramte ga o manne charki fi famara nguja san nguja na kamale je bada jobar around the like 1000 one اسم موضوع شرق شمال المدينة بمسافة 100 كيلومتر دبة قديم الله عند قرية الحناكية. قبيلة غطفان جانين ni tidulli ta'e jechuudha. Hedduuga diinni kun waa kalaafatti asin geenye. Diina akkasitti dhufe sani nuti asuma teenyee salaata faa gadeessoo waa laala. Salaata dabarsuu. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ربي صلى الله عليه عباس اللي أجالته نجي خزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب ربي وجنين دولي قبل نجد خرب الداخنا دولي وخرب الداخنا وجي دولي كافر كما ربي خرب الداخنا ديمي دولو دولو سنكيتي وجير ما دايت فوازينا العدو دين أول كنا من دوبا دين أول تقرتي فول لي بني دين أول ولا أجر يبو عدو إذا أول بونه فصففناهم بكت تجا دين أول كنا من خنا تفيلو بونه بيجي شارع أول دور أبني جبر لولا أول السنو داف أما قاتنا تندو سلاني نسكي ودولو اللي نسيني ولا تزين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اركم ربي نخي فصلى بنا نون صلاة أما قا أكاتا تس صلاة ميقوتو ممالي كيفية مفتي مما. فقامت طائفة هنو كاتار التنو صلاة كنا غرين تكا والكاتي معه نبي ربي وجن غاتي وأقبلت طائفة غرين لما دامو غرتي فولاني غرقلتي على العدو دين الرب فولا غرقلتي وركع ارجم ربي نركوع بمن معه نما يسوى جنجر وجني ركوع وريجون ركعة تقول ركوع وريجون ركعة تقول جسالة جبر وسجد سجدتين سجود لملين سجود أما قلال تفاصيل كبوه مجربة وانا تتالي قد جرا ثم انصرفوا يقص بودا غرغر انغرين سو جن صلاة تسن مكان الطائفة التي لم تصلي بكا سلا غري هم دران صلاة تجي دي بني غرغران فجاءوا ندفن دوبا إسان سن الليني فركع بهم إسان إني صلاة إرقم ربي ركعة جيتو ركعة تقو صلاتيني وسجد سجدتين ركعة تقو كون سجوني لما نسكي سمجرا إيقما جلما هم بودا أما اللي غرتي تفاصيل مجرا ومن كبغون هايا سجود لما اللي قرتين صلاتين سجودين ثم سلم يقصي ارقم ربي سلامته فقام كل واحد منهما شفتم من قري لمن صلاتي نبي بودان صلاتي توني خاتي فركع لنفسي ركعة تقجنا موتو تقودته وسجد سجدتين سجود لما اللي نسجودني متفق عليه بخاري مسلم تودي زيديسا واللفظ للبخاري أرى أما غافرك لفظ ترموت بخاري لا تيجو لفظ مسلم كان جت كبراتي هاي ميغا غراغرمان هي سفلامان كان كيس جرمالو أما أسرتي غاري لچوتو إرغما ربي وجير كما تكو جسالات. نعم حديث درا خيستي صفة درا سن خيستي غارين تكدفتيت نبي وجين صلاة ركعة تكو صلاتني نبين دابتت هفه rakaata lama daa keessa ka'a. Rakaata lama daa gool kee nabi jechuma dhaabbataa fi isaan itti guuttatanii salaammatanii kutan. Waardiyaa dhaqanii bakka diinaa waliin fuullee eeguu isaan dhaabbatan. Jarri kaan ka fuullee diinaa jiru san dhufee nabitti hidhate. Rakaata kana wajjin qabatan
oggoo jidha qabatan nabiin salaateen. Haya gubu egaa amma isaan rakaa tokko hafee mire rakaa tokkicha hafe kan hanga isaan itti guuttanii attayyaa irratti eegee hogguu isaan dhufanii attayyaa irratti isa dhaqqaban waliin salaammateenii jechuudha. Garaagarummaan isaanii sun ammata boodaa tun riwaayaan Abdallaa ibn Umar tun wanni isin jettu rakaata tokko nabii rabbiin salaateen garee duraatiin ni salaateen jechuudha. Haya gareen duraa tanaan salaatee summan sarafu makaana xaayifatti illati lamtu sallee jechuudha. Fuullee diinaa dhaqanii timba isaan oduma salaata jiranii deeman jedhu kun amma taraa tana. Oduma salaamatin odoon fixatin deemanii fuullee diinaa dhaqanii jechuudha. Yookaan jarri kaan dhufeeti itti hidhatan jechuudha bara. Jarri kaan dhufee nabitti hidhatanii akkasin nabiin salaammatee jarri lachuu ifi itti guuttatanii jechuudha. Yookaan immoo yeroo kun asumatti itti guuttatanii rakaata lamaan isaanii fixatanii salaammatanii deemanii achi dhaqanii jarri kaan isa dhufe nabiin attayyaa irratti isaan hin salaammate isaan ka'anii itti guuttatanii jechuudha. Kunis sifa takkaa sifa lamarraa barree mireemma jaha moo torba jennee barkee biyyan akkaataan salaata hoofiidha. الصفة الثانية من صلاة الخوف في جامعة ثمان أحد الأوجه الستة المشهورة يجو أما بفا هدو دبتني مي خيسا جها بيكم تورين نما بيكم تون جها كان خيسا تك تونس بيكم تورا جامعة يجو وحديثها هذا في الصحيحين البخاري ومسلم كي يسجل يجو صفة هذه صلاة رجال الإمام الناس طائفتين يجو طائفة تحرس تجال دوي تكتتيس توغي كتت الدان قود يجو تدرات الدول فكاتي والنسين تول دبدو namuutu ifiif salaammate malee nabiinis kooma salaammate jarrinis gareen lachuu ifii isaaniitiif salaammatte malee kan nabii hojii salaammate tokkollee nuu hin jiru jechuudha. Rakaata lamaan illee namni tokkollee isaa wajjin nabii wajjin hin fixanne jechuudha. Amma gartee keefiyyaalee lamaan amma dabarsine kana keessatti lachuutu salaanni rakaatuma lama nabiin salaate isaanis lamuma lama salaatan. Keefiyyaalee biraa keessatti salaanni kanarra dheeraatiitu dhufu ta'a jechuudha. Egaa namni warraa qabatummaa kana keessatti hadiisa lamaan kana ol baay'isuun hin barbaachisu jechuudha. Hatta haala qalli namnummaan gartee wanni hordofu yoo jiraatillee yuutuuba keenyaa fi asirratti warraa baratu yoo jiraatillee akkasitti gaarii. Amma maal dubbanne keefiyyaa salaata kooffiirraa lama dubbanne lamaan beekamtu dubbanne hadiisni si ilaalachuu Bukhaarii Muslim keessa jira. Keefiyyaan sun akkaataa himne kanatti jira jechuudha. Akkaataa himne kanatti jira jechuudha keefiyyaan. Taniif namni rabbi isinii laaffise warraa baruu feetan gaatti deebi'aa dhaggeeffadhaa keefiyyaa lamaan kana jalaa liqimsaati. Tanaaf tegaa yoo jaha beekamtu sanirraa yoo xiqqaate afuriin nu hafeemi afran san afaanaan fidna. Keefiyyaaleen biraatis ni jirti immoo jahan kanaaf beekamtuudha jennee bara. وهذه الصفة تناقلاتها وحركاتها كثيرة وليس فيها تمام الاقتداء بالإمام فالصفة الأولى أفضل منها وقد اختارها الحنفية تمت الرجال وانجو سنقاف قاون رتي عصاوني ندما سر ورنا لالو كيف يالين تن هندنوه نتاهت يجور لال أكادا كان هندت تخرم لين صلاة نتاها يجور غي صلاة ترمى صلاة خيسة تكشو سوچين الدماء تاجن ورد دبتو سوچين صلاة خيسة nama lolarra jiruuf waan jadulmaa keessa dubbanne takkamee hin jiru yaadatawa. Nama lolarra jiruuf sochiin salaata keessa godhamu salaata hin balleessu jenne bara. Akkasumatti ammallee milluun bakka biraatti salaata namarraa balleessa. Al-iltifaatu fi salaati halakatun. Salaata keessa gamaa gamana millachuun halaka salaata gabrichaa sababa hir'isa juusan illeen yookaan balleessa juusan. سنغرتي صلاة الخوف في خيسة تيبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارقما ربي صلاة صبي ودو صلاة الجرو غربات قوخم بساسا في ارقي بكا إني دي مدينة رالا رجي إنسان انجين صلاة صبي صلاة جيران كان غربان سن أس ديبي موديرو بكا سن جرال اللالو تري چلالو تري قلبين هردو تري إجانيس لالو تري جو تنفون عملو لخيسة جرو خيسة تي ملتوني في قبل را غرغلوني في deemuunii fi kun hundinuu maali yoo salaata isaan tuytu jechuun kun salaatuma keessa jira. Salaata koofii keessa kanaatu adda godha salaata ta'an irraa. Achi as fudhattee gaafuun ani
Qawaidul arbaa keessatti hin qaree. Hee, kun salaata balleessa. Saakonis salaata ni cabsa guutte. Egaa baa'oo salaata koofii hin geenye jechuutti dhaabbatte. Achirratti inshallah taala ustaas waraabbiin hudhaa fi waan gaafii jiru achirratti ni qaashatti